قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا طلعت شمس السنة في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة. بيفتو سنة إبسيتو دكنا. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دران درسي قرني ربي هاديو الذي جمعنا في هذا المكان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا كما جمعنا في هذا المكان المبارك، أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكما بكم يجودا mata dureen sagantaa keenna fadlii waa'ee shaabaana irraa tahaa jechuudha inshaallah walii yaadachiisuudhaaf. Akkuma beekamu ramadaanni nutti dhiyaatee jira. Ramadaana kanaaf ammootu of qopheessuudhaaf jechuudha waan shaabaana kana keessa dalagamu sanirraa wal yaadachiifna. Li'anna muddaan akkuma isin beektan umriin namaallee xiqqaadha. Umrii xiqqaa kana keessatti ammootu namni haga danda'u agartee rabbi ofitti dhiyaatee ibaadaa godhuun waan akka malee barbaachisaati jechuudha. Li'anna rabbiin ittiin nu eegamu ittiin nun eegu ramadaana kan hin beeynu. Rabbiin ammootu warra ramadaana san eegullee nu haa godhu. Yooma eegnelleen ammootu hagam takka umriin keenna dheerataa fi ramadaana itti aanu ammoo hin geennaa hin beeynu. Li'anna duuti tuni agartee umrii hin laaltu, manguddoodha, kun xiqqaadha hin jettu. Gaafa namatti dhufte agartee tini idhaa jaa ajaluhum laa yasta'akhiruuna saa'atan walaa yastaqdimuun. Duratti illee nama hin buttu, boodatti illee nama hin hambiftu jechuudha. Saa'aan geennaaniin ima godaanuudha jechuudha. Saniif ilmi namaa haga duniyaa tanarra jiru agartee carraaqachuudha jechuudha yeroo qabu kana keessatti, khaasatan ji'a akka shaabaanaa ka amma keessa jirru kana keessatti jechuudha. Akkuma rasuulli rabbiyyoo alayhi salaatu wassalaam waa shan carraaqadhu waa shan osoo sitti hin dhufinii jedhan, akkuma yaqtanim khamsan qabla khamsin akkuma jedhan san jechuudha. Saniif ji'a kana keessa shabaabummaa keenyarraa akkasuma carraaqachuu qabna jechuudha osoo dullummaan nutti hin dhufin. Akkasuma ammallee wasixataka qabla saqamika akkuma isaan jedhan jechuu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa rabbiin fayyaa sii kenne, gaafa agartee ati ibaadaa dalaguu dandeettu osoo hin dhukkubsatiniin duratti dalagachuu qabda, carraaqachuu qabda, fayyaa ta'e tanatti fayyadamuu qabda. Akkasuma gaafa rabbiin waa harka si buuse faqrummaa kee duratti osoo hiyyummaan sitti hin dhufin waqinaaka qabla faqrika jedhan. Akkasuma ammallee wanni guddoon sadaffaa jechuudha ta rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waa shanan keessaa nuuf himan ta afraffaa wa faraagaka qabla shughulika. Faraagaa gaafa yeroo qabdu osoo shughliin sitti hin dhufin, osoo hin shaagalamne faraagaa kee agartee yeroo qabdu sanitti fayyadamu qabda jechuudha. Saniif rabbiin agartee warra faraagatti fayyadamu rabbiin haa godhu. Wa hayaataka qabla mawtika. Akkasuma ammallee jiruu teetirraallee fayyadamii osoo duuti sitti hin dhufne. Saniif gaafa agartee duuti nitti dhufte qaala rabbi irji'uuniin hin danda'amtu yaa rabbi na deebisi, salaatuma agartee rakaa lama salaataan nuun fayyaddu jechuudha. Gaafa san rabbiin warra agartee tiniin hoo carraaqatu khaasatan ji'a kana keessa jechuudha. Ji'a dalagaan ilma namaa keessa ol fuudhamtu ka namni hedduun irraa dagamu, ibaadaa isaa irraa dagamu jechuudha. Ka agartee ammalleen deeyniin duraanii soomanni irra jiru, ka ammootu soomanayyuu ofirraa hin qabne, ka ammootu kana keessa heddummeessuudhaan sunnaa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam jiraachisuudhaan itti hidhachuudhaan akkuma rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ji'a kana keessa soomanuu heddummeessan sanitti heddummeessuudhaan bid'aa adda addaa ka agartee shaabaana kana keessa dalagamtu irraa fagaachuudhaan rabbi warra bid'aa irraa fagaatu rabbi nu haa godhu. Rabbi warra sunnaa jala deemu nu haa godhu. Bid'aa agartee akka nisfii shaabaanaa gaafa 15 irraa isa qopheessuudhaan soomanaan guyyaa 15 guyyaa 15ffaa san callaa akkasuma ammallee halkan san dhaabbachuudhaan addatti keessaa baasanii waan akkanaa kana irraa rabbiin warra fagaatu rabbiin nu haa godhu. Saniif fadlii shaabaanaa irraa dubbannaa jechuudha. Shaabaanni akkuma isin beeytan ji'a 8ffaadha jechuudha. Lakkoofsa hijiraa ka agartee ji'oota 12 rabbiin qur'aana keessatti dubbatee inna ciddata shuhuuri cinda allahi 12 shahran fi kitaabillah yawma khalaqa as-samaawaati wal ard minhaa 4 xurum jedhee rabbiin dubbate. 12 san keessaa takka ka ji'a 8ffaa shaabaana kana jechuudha. Shaabaaniin kuni shaabaan jechuun kun jechuudha ji'oota 12ffaa ka 8ffaa irra jiru ka hijiraadhaan akka lakkoofsa hijiratti
lakkaayamu sana jechuudha. Jidduu Rajabiitii fi jidduu Ramadaanatti argama. Ramadaana itti as deemuu jiru kana rabbiin ittiin nuun haa gayu, warra itti dhaqqabee isa keessa soomanee isa keessa dhaabatee rabbiin araaramuuf rabbiin nu haa godhu kana duratti argama jechuudha. شعبان يكون لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان. رسول ربي عليه الصلاة والسلام كهد ميسو تهجتشو شعبان كنرى صومنا إسا. فلقد قالت عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام بهذا الشهر، فقالت وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. عائشة رضي الله عنها وانجت تهجتشو ربين أجرت إسي إرها جالته رسول ربي عليه الصلاة والسلام كهد ميسو تأسومنا جاء شعبانا كان كيستي أن أجر جت رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكا هد ميسو صومنا الرا أكا شعبانا صومنت. رواية براكة ست أجرتي كان يصوم يعني شعبان كله، وفي رواية إلا قليلا كقوتو يصومن تأيه. رواية براكة ست أموتو يعني هنديسو شعبان كان أجرته كان يصوم شعبان كله لا يترك إلا قليلا. شعبان كان كصومن تهيج فإساتيو هنديسو تروان تكو تكمل هدو إسان صومن يجورا. صومن يكون أجرته شعبان كان صومن سنة فايدة هدو قبل يجورا، لأن رسول ربي عليه الصلاة والسلام ججورا. حديث أسامة ابن زيد كيستي أسامة وانجل قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وحسنه الألباني. أسامة رضي الله عنه وانجل يا رسول الله أنين كن أرجن سهيكنا كصومنت أكا صومنا شعبانا صومنت كانت تجئة كل جئة أغرتيتنين هو تقول لك هدوميستي صومنتو سن أرجن جرا. رسول ربي عليه الصلاة والسلام وانجل السني جئة نمني هدون إرادة قوتئ إن اللين جدو رجباتي في جدو رمضان تك أرجن inni ji'a isa keessa ol fuudhamtu dalagoowwan ilma namaa gara rabbii caalamaatitti ani ammoo nin jaaladha ol fuudhamuu dalagaan tiyya haala ani soomana qabuun jedhan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam. li'anna soomana waggaa keessatti jechuudha jiini keessa ol fuudhamtu dalagaan ilma namaa ji'a kam jennaan ji'a shacbaanaa kana. saniif rasuulli rabbiillee alayhi salaatu wassalaam haala isaan soomana qabaniin soomanni kun fadlii guddaa qabaachuu keessaa laalka haala ani soomana qabuun dalagaan tiyye ol fuudhamuu jaaladhaa jedhan. li'anna soomana kanatu fadlii guddaa qaba. guyyama tokko ati agartee rabbiif jecha guyyaa tokko yoo karaa isaa keessatti soomante jidduu keetii fi jidduu jahannamii rabbiin deemsa waggaa 70 fageessa. bal inumaa rabbiin soomana kana ofiif kopheesse ofitti qabe. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ربي جل سبحانه وتعالى حديث القدسي كست شفتي عمل علم آدمي دلقان علم آدمي إساف تاتودا إساف أغرتي قرآن جلقبمتي أكست إساف باي إفمتي يجور حقا ربا ترباتي صومنا مالي إسا أمو أنا تغلط غلشافي جل ربي سبحانه وتعالى. saniif soomanni wanni isatti qixxaatu takkallee hin jiru jechuudha. saniif rasuulli rabbiillee alayhi salaatu wassalaam dalagaan isaanii haala isaan soomana qabaniin ol fuudhamuudha jaalata jechuudha. saniif ji'a kana keessa soomanuun ibaadaa biraallee akkasuma godhuun akkaan jaalatamaadha. qur'aana qara'uun of leenjisuudha jechuudha. akkuma warri tokko tokko jedhanitti agartee shahrul qurraa jedhanillee beekama. li'anna ramadaanaaf of qopheessan osoo waytamarayyuu qara'uun agartee nama muslimaa irratti akkaan barbaachisaa tahe jechuudha. khaasatan ji'a kana keessa of leenjisuun qiyaamul leeyliin dhaabachuun taraawiyaaf waan maraafiyyuu ji'a kana agartee soomanuudhaan akkasuma yoo danda'an dhaabbachuudhaan halkan
of ijaaruun of qopheessuun ramadaanaaf waan akka malee barbaachisaati jechuudha. Li'anna ji'a kana namni hedduun irraa dagoodha. Ibaadaa keessatti hin godhu jechuudha. Sha'abaana kana keessa jechuudha. Li'anna arabni wannummaan sha'abaanni kun itti baafameefuu jechuudha. Sha'abaan wanni jedhamee inni waama warra arabaa kanatu agartee ji'a kana keessa dachii keessa olii gadi faca'aa jiran. Saniif irraa dagoodha. Maal barbaada jechuu bishaan barbaadu saniin shaagalaman jechuudha. Saniif rajabni illeen ka isa dura ji'a rabbiinu subhaanahu wa ta'ala fadli isaa ol fuudhaadhaan afran keessatti dubbate jechuudha. Ka keessatti waa ajjeesuun akkasuma ammallee waajiba haraama godhame jechuudha. shaharul hurum jedhamee tiriin kaawwamame jechuudha. ji'a afran walitti sadi walitti aanu jechuudha. dhulqa'adaa dhulhijjaa fi muharrami kun ammoo rajab jechuudha. fadlii qaba jiini afran kun jechuudha. kun ramadaana innuu beekamaadha. hadiisaa fi qur'aana illee fadliin ramadaana beekamaadha. laakiin namni hedduun ammoo isaa kanarraa dagamoodha. ibaadaan ammootu akkaan jaalatamtuun wayita ilmi namaa jechuudha keessa ibaadaa irraa dagamu kana ibaadatti jabaachuun akka malee faayidaa qabdi. akkuma hadiisa keessatti jechuudha al-ibaadatu fil harji ka hijratin ilayya jedha rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam. ibaadaan agartee zamana fitnaa keessatti jechuudha akka nama hijiraa gama rasuula rabbitti alayhi salaatu wasalaam baheeti jechuudha. ibaadaa zamana fitnaa keessatti ati ibaadaa godhuun zamana namni agarteetiin ibaadarraa daguu kun fitnaa shubahaataatiin fattanamuun kun fitnaa shahawaataatiin fattanamuun zamana san keessatti yoo ati rabbii kee gabbarte akka nama agartee gama rasuula rabbitti alayhi salaatu wasalaam hijiraa godheeti jechuudha. rabbii warra sannu haa godhu. sha'baanatti deebina. waa'ee sha'baanaa keessa jirra. saniif sha'baanni ji'a dalagaan ilma namaa keessa ol fuudhamtu tahuu rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam nuuf himan jechuudha. ji'a 12 keessaa ji'a kana keessa dalagaan ilma namaa ol fuudhamuun qadirii guddaadha. fayyadamuu qaban jechuudha. irraa carraaqachuu qaban. akkuma guyyaa khamiisaatii fi guyyaa ithniinaa keessa rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam gaafatamanii jennaaniin waan soomaniif jecha maaliif soomantan yaa rasuulallah guyyaa khamiisaatii fi guyyaa agartee ithniinaa kana jennaan humaa yawmaani tucradu fiihima al-a'maalu cala allahi fa uxibbu an yucrada camalii wa ana saa'imun jedhan. guyyaan lamaan kun jechuudha guyyaa dalagaan keessa ol fuudhamtu jechuudha. usbuuca keessatti akki torbaan keessatti illee guyyaan lamaan kun jechuudha. wanni ani ammootu ni jaaladha dalagaan tiyya ol fuudhamu jechuudha haala ani soomana qabuun jedhan guyyaa lamaan kanallee guyyaa torbaanitti wayita lama dhufu kana keessatti illee jechuudha. akkuma ji'a 12 keessatti keessaallee heddummeessanii soomuu kana wanni isaan jaalataniif jechuudha dalagatu keessa ol fuudhama illaan tokko sani jechuudha. illaan lammata ammallee namni hedduun irraa daguudha jechuudha. shaagalamu wanta adda addaatiin shaagalamu akkuma beeytan yoo gara biyya keenyatti deebine wanni namni shaagalamuun ka midhaan buree fa'aaf qopheessuudhaaf shoorbaaf jedhee kanaaf baabura ooluudhaan waa hedduu waan akkanaatiin of shaagala jechuudha waan garaatiif jechuudha. kun ammootu ka ittiin shaagalamu ammallee manzuumaa adda addaa baasuudhaan kana keessa agartee mallaqa walitti sassaabuudhaan manzuumaa baasanii maal jedhanii kanaan qur'aana irraa nama deebisuudhaaf kanaan fa'a shaagalama kun bidaa adda addaatiin jechuudha. walciyaadu billah. silaa shahariin nuti agartee itti qophaa'uu ni qabnu ammarra jalatti gallee ibaadaa dalaguudhaan ramadaana keessallee akka qur'aanni nuu laafu qur'aana keenya jabeeffachuudhaaf. li'anna akkuma hedduun ilma namaa beeku shaharii ramadaana ka rabbiin qur'aana keessatti buuse qadrii qur'aana akka beeynuuf ramadaana keessatti jechuudha. akka nuti isallee qaraanu shahru ramadaan alladhi unzila fihi alqur'aan hudan linnaasi wa bayyinaatin min alhudaa walfurqaan jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dubbate. ramadaana ammootu namni manzuumaa adda addaa eeggata 30 haganaffaa caqasuudhaaf jechuudha. laal mana taa'ee kanaan of shaagala inni kun illee ka manzuumaa baasullee walciyaadu billaahi ganaa agartee ummata shaagaluudhaaf bakka silaa ummanni qur'aanaan shaagalamu
asii waa walitti guuruudhaan amma manzuumaa gartee baasuudhaan ummata qura'aana irraa shaagala jechuudha. Wanni akkasii hin barbaachisu. Namni agartee ramadaana keessa silaa wanni inni itti qophaa'ee waan khayrima biraatu dalagachuun silaa khayrima osoo taatu, laakiin warri salafaa jechuudha ramadaana keessa warroonni kitaaba qaraasisaniyyuu kitaabii walitti cufanii qura'aana callaan ka shaagalaman ta'an. Warri manzuumaan shaagalaman yoo manzuumaa takkitti baasanii sanuma wayita 30 wayita 40 wayita 50 caqafatan jechuudha. Kun ammootu qura'aana irraa nama fageessu malee khayrii wayinatti hin fakkaatu. Mee isinillee miizaana shari'aa irra kaa namni martinuu laaluu dandeettanii arguu dandeettanii mee saniifuu jiini nuti amma keessa jirru kun agartee ji'a shaabaanaa itti seennee jirra. Ramadaana kanaaf khayrii akka qura'aana qara'uu akka akkasuma ammallee soomana heddummeessuu dhikrii heddummeessuu kanaan of haa shaagallu jechuudha. Warroonni ammootu ramadaanni irra jiru ka agartee keessattuu khaasatan osoo namni martinuu dhaamsa taatu jechuudha. Warroonni dubartii ka yookiin guyyaan 5 guyyaan agartee 7 cudhrii adda addaatiif duraan ammootu osoo hin soomanin ramadaanni itti deebi'u jiru kun jechuudha. Fursaa qabda, fursaa tanatti fayyadamuudhaan akka ramadaanni sitti hin deebine ofirraa deeyinii tana kafalii siin jedha asumaan wal yaadachiifna sanillee jechuudha. Saniif warri qadaan irra jirtu agartee akkasuma ammallee warroonni dhiiraa abbootiin laabudda an yudhakkira zawjatahu jaartii isaa niitii isaa yaadachiisuu qaba jechuudha. Akka isiin soomantu jechuudha yoo qadaan irra jiraatte jechuudha ramadaana dabreerraa jechuudha. Akkasuma ammallee namni dhiiraallee jechuudha ka cudhrii adda addaatiif takkii safarii deemuudhaan takkii dhukkubaan osoma inni hin soomin ramadaanni itti deebi'u jirullee shacbaana kana keessa ofirra haa kafaluu isiniin jedha jechuudha. Sunilleen akka wal yaadachiisutti jechuudha min baabi min qawlillahi subhanahu wa ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'miniin. Yaadachiisi ati yaadachiisuun kee warra mu'mintoota fayyada akkuma rabbiin subhanahu wa ta'ala jedhe. Saniif warri deeyniin irra jirtu akkasitti ofirraa kafaluu qabdan jechuudha. Kun ammootu ka rabbiin ittiin nuun haa gayu. Rabbiin agartee warra soomana dhaqqabe soomanu rabbiin nu haa godhu. Rabbiin nurra haa qeebalu. Shacbaana kana keessallee warra qura'aana qara'u, warra agartee akkasuma ammallee qiyaamul leylii dhaabatu, akkasuma ammallee warra soomanaan keessatti heddummeessu rabbi nu haa godhu. Baarakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran khayral jazaa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كان الرئيس نتدرس فدو